naannoliin akka warra kaanitti kuni si'achi deemee kun maal jedhee kun ol jedhee kun gad jedhee waraana kanaa deemee kan deeggar hin jiru kan loles hagas hin jiru fakkeenyaaf naannoon Sidaamaa haaraa ijaarame loltoota isaanii poolisii addaa Sidaamaa gara Beenishaangulitti erganii hidha Abbayyaa eegan malee kan biraan goone muraasa dirqisiisanii namootas qabanii akkasitti dargaggoota raayyatti erguu danda'u malee poolisiin addaa garasitti hin deemne kan warra Beenishaangulis ta'uu kan Gaambeellaa waan akkasiin goone xinnoo isaanis of qabanii jiru. Kanaaf sabaaf sablammiin amma yeroo caala dubbannuudha. Yeroo caala waan kanarratti mari'annuudha. Yeroo marii guddaan geggeeffamuu qabudha yeroon kuni. Kanaaf otoo mariin ammallee biyya alaa kanattis biyya keessattis geggeeffame gaariidha. Kanaaf namoonni otoo kanarratti gargaarsa gootanii karaa garaagaraatiin yaadni dhiyaate gaariidha. Yooma sana booda maaltu ta'uu danda'a? Akkas ta'e otoo hin ta'in yeroon wal mari'atanii yaada wal jijjiiranii yaada gabbisanii achiin booda deemanitu barbaachisaadha. Egaa kanatu jira gara oolmaa Tigraayini. Gara oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatiin waraanni Oromiyaa karaa Goojjam cufe kan jedhu oduu dhageenyee jirra. Oduu kana qulqulleeffachuu hin dandeenye achirraa egaa waan baay'eetu darbee mul'achaa jira. Waboonis karaa saniin sochii guddaatu godhamaa jira. Kan waboosi kanaan achitti kun waan nu ergan isin dubbisna. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraayii lola yeroo ammaa waraana bilxiginnaa waliin geggeessaa jiraniin daandii guddicha Goojjam Finfinnee qabatee jiraachuu odeessi Qaabarraa Qaari'ee nu ga'ee jira. Lola humni walta'iinsa kunniin yeroo ammaa gaggeessaa jiran waraanni bilxiginnaa kumaatama hedduun booji'amaa jiraachuun ragaan viidiyoon deeggaruu nu ga'ee jira. Egaa akka amma jedhutti bilxiginnaan hedduun viidiyoon hedduun kan argisiisu amma kanallee humni waraana bilxiginnaa bakkoota hedduutti humna kanaan cabaa jiraachuu isaa gabaasaa jira. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay yeroo ammaa magaala guddaa naannoo Finfinnee jirtu Dabra Biraan dhuunfachuu fi lola jabaa taasisaa jiraachuu isaanii yeroo beeksisaa jiran kanatti Abiy Ahmed gara Affaar imalee lolaan jira jechuun miidiyaa irratti guyyaa kaleessaa dubbatee tureera. Lola kanaanis Kasaagitaan qabannee jirra jedhee jira. Itti fufnee ammoo Cifraa fi Baatii qabachuudhaan gara Kombolchaa imaalla jedhee jira. Haa ta'u malee torbee tokko dura TV'n bilxiginnaa kana Kasaagitaan qabamte jedhee himee jira. Akka keessa beektonni dubbataa jiranitti duulli Abiy Ahmed taasisee duula abdii kutannaa kan ta'ee fi otoo waraanni balbala isaa jala jiru humna balbala isaa jala isaa loluu dhiisee fageenya imaalee loluun fakkeessudha malee kan dhugaa miti jedhanii jiru. Egaa kana kan nu erganii wanta kana qulqulleeffachuu hin dandeenye. Egaa gaafa qulqulleeffannee isinitti himnaa. Garuu ammaa fi akkuma odeeffannootti qabadhaa jennaa. Gama biraatiin
paartiin hin duulle eeyyamni irraa fudhatama jedhamee jira. Egaa Haayiluu Addunyaa namni political saayinsii yuunivarsiitii Finfinneetti barate yoo xinnaate maastarsii qabuu fi namni yuunivarsiitii Haramaayaa barsiisaa ture namni hayyuudha ofiin jedhu tokko freedom of expressionii wallaalee namni yaada qabaachuu danda'a. Namni waraana kanaa kan mormu jiraachuu danda'a, kan deeggaru jiraachuu danda'a, kan deeggare haa deeggaru, kan mormes immoo mormuun mirga isaati. Mirga kana guutuu mulquudhanii dhaabbanni mirga kana yookiin lola keenya keessatti hin hirmaanne namni kamiyyuu jechuudha. Karaa kamiiniyyuu namni kana keessatti hin hirmaanne dhaabbanni eenyuun isaa eeyyamni isaa irraa mulqamaa jechuun isaa waan hedduu nama gaddisiisudha. Waan biyyi suni waan abdii nama kutachiisudha. Biyyi sun garamitti akka deemaa jirtu kana dura egaa warri mootummaa ce'umsaa jedhanii akeekkachiisni kennameefii jira. Of eeggannoo jedhanii egaa kana kan warra mootummaa ce'umsaa jedhanii ofii koodha. Kanaaf wantichi amma abaa'oo durumaayyuu diiganii jiru. Nama meeqa hidhanii jiru. Ofii koo keessas nama hedduu hidhanii jiru. Amma akkuma eeyyamumaayyuu mataa isaatiin jalaa cufuu barbaadu. Eeyyama isaanii irraa fuudhanii achiin booda waan barbaadan gochuu barbaadu. Amma eeyyama haquudhanii baay'ee biizii ta'anii jiru. Hunduma nama xinnoo waan hin taane dubbate jedhanii hundumaa eeyyama jala haquutti jiru. Fakkeenyaaf kan Profeesar Efreem Isaaqee CDPC kan jedhamu jalaa cufanii jiru. Kan biraas kan Leenii akkasuma Dr. Leenii jalaa cufanii jiru. Kanaan egaa namoota hedduudha kan isaanii haala kanaan cufaa jiranii. Haala kanaan baay'ee isaanii kan isaanii miidhaa jiranii waan qabanii gadhiisan waan wallaalanii fi hundumaayyuu rukutuu barbaadu. Amma nama hundumaayyuu dhaaba hundumaa nun deeggarre jechuudhani. Sanaan ala poolisii ajjeestan jechuudhani namni 15 duukamitti hidhamee jira. Egaa poolisiin kuni poolisii Waggaarii nama jedhamuu fi poolisii Sanyii nama jedhamu naannoo Awaashee abbaa seeraa naannoo jedhamu sanitti kan namoota poolisoota lama ajjeesanii poolisoota lama erga ajjeesaniin booda poolisoonni kana keessattuu ajjeese jechuudhani qonnaan bulaa naannoo Finfinnee hedduu isaanii baay'ee miidhaa jiru. Hedduu isaanii baay'ee rakkisaati kan isaan jiranii. Kanaanis egaa namoota qonnaan bulaa 15 akka hidhaniidha kan nageenye. Kuni hedduu kan nama gaddisiisudha. Qonnaan bulaa keenya akkasitti dararuun waan hin taaneefi. Sanaan alas rakkoon biraas jira. Naannoo Laga Xaafooti kan biraas magaala Laga Xaafoo doorsisaa hamaatu Oromoorra gahaa jira. Tigree itti aansee Oromoodha. Dabareen keessanii eeggadhaa jechuudhani uummata doorsisaa jiru. Lafa isaanii irraa fuudhanii warra Amaaratiif kennaa jiru kan jedhu ergaan nu ga'ee jira. Kanaan namni hedduun akka miidhamanii fi namni hedduun sodaatanii fa'aa karaa sanii baqachaa akka jiranidha. Oromoonni hedduun keessattuyyuu juuntaa deeggaruudhaaf as jirtu. Juuntaa deeggaruudhaaf as dhaabattanii jechuudhani namoota baay'ee akka dararaa jirani kan nutti himaa jirani. Kun egaa rakkoo ilma Oromoo intala Oromoo yeroo baay'ee mudatudha.
taanee kan waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaa charchiin Ortodoksii qarshii doolaara 100,000 waraanaaf kennitee jirti. Egaa hagas gadi buunee jirra. Hagas waan hundi hagas salphina ta'ee jira. Charchiin kan jedhu kitaabni qulqulluun kan jedhuu fi kan barsiisu Yesuus bitaa kee yoo sidhaan mirga kee fuula kee gara bitaatiin yoo sidaani fuula kee kan gara mirgaa itti laadhu yookiin itti garagalchi jedha. Kana jechuuni deebitee rukutinidha. Caalaa akkasi rukutu gochuudha jechuudha. Sana jechuuni namtichi iyyuu yoo akkas godhee jedhee booddeerra ofumaa qaana'eeti dhiisa ofumaa isaati yoo ati waraana isaa wajjin geggeessuu baattedha. Kanaaf Yesuus namoota isa miidhan hunda jarri kun egaa kiristaana kan jedhamanii Kiristoos waan hordofaniif nama Kiristoos jedhama. Kiristoos immoo mallattoon koo jedhee warri na hordofanii mallattoon isaanii nageenya jedhee warra nageenya lallabanidha. Kanaaf warra yoo tuqan yoo rukutanillee deebisee hin rukunneedha. Yesuus gaafa ajjeesanii deebisee isaan hin ajjeesne gochuu danda'u waan barbaade isaan gochuu danda'u hin beekani waan hin beekneef na fannisanii dhiifama godhiifi jedheen kadhachaa ture. Kanaafi kana jechuuni waan beekamaadha waan ifa ta'edha. Kana jechuuni dhiifama yoo isaan iyyuu yoo warri bilchiginnaa warri juuntaa balleessanaa jedhu balleessanoo jedha yoo ta'e charchiin Ortodoksii walumaa galatti warri kun otoo hin beekin akkas godhanii dhiifama godhaafi jechuutu irra jiraa ture. Yookiin immoo warri bilchiginnaa hedduu balleessanii jiru. Warra Tigraayin otoo hin beekin akkas godhanii dhiifama godhaafi araarama jechuutu irra jiraa ture. Charchiin yeroo kanatti kan lafarra jirtu mootummaa biyya lafaa deeggaruuf otoo hin ta'in wangeela gooftaa Yesuus lallabuudhaaf biyya lafaarra jirti. Akka seeratti akka jedhamutti. Garuu kan amma argaa jirru wangeela lallabuu otoo hin ta'in propagaandaa mootummaa lallabuutti jira. Mootummaa waaqatiif otoo hin ta'in mootummaa abiyyiif dhaabataniiti kan isaan jiran. Kanaafi qarshii 100,000 dabarsanii kennan. Kuni yakka hin jirredha. Fuulduratti waan kana nuu qabadha. Waan kana nuu qabadhaatoo wanti kuni gabaafamuu qaba. Charchiin biyya kanaa hedduun isaanii tax exemptedidha. Hedduun isaanii hedduu otoo hin ta'in guutumatti tax exemptedidha. Non profitidha. Waan qabeenya yookiin immoo gargaarsan argatan kana kan uummatarraas walitti qaban kana waraanaaf dabarsanii kennuu hin danda'an. Hin qabanis hin danda'anis. Kuni seeraan dhoorkadha. Oromoon asirratti waan hedduu hojjechuu otoo qabnu otoo hin hojjetiin hafnee jira. Wanta baay'ee fakkeenyaaf namtichi asii Atilaantadhaa deemee mootummaa Amaaratti dhaqee makamee faannoo wajjiniin lolaa ture. Eenyu kabbadaati Makonnin kabbadaa moo maal jedhamu deebi'ee gaafa dhufu namni himannaa irratti bane hin jiru. Akka seera Ameerikaatti namni tokko lammii Ameerikaa ta'ee yoo dhaqee biyya biraatti waraana biyya biraatti dhaqee makamee jedhee hin gaafachiisaa hidhamuu qaba namni kun. Seeraan ala waan ta'eef jechuudha. Kanumatti illee fayyadamuu hin dandeenye. Warri Atilaantaa hojii guddaatu isin eeggata kanarratti. Looroonni Oromoo jiru mari'achuu dandeessu looroota kana wajjiniin keezii kana develop gochuu dandeessu waan biraa miti. Kan biraa dhiisatoo just haqaa fi waan dhaabatanii fi warri Attorney Generalitti iyyuu himanii jennaan isaan ofii isaaniitii duuka bu'anii sana booda hojii kana hojjetu. Waan nuti qarshii itti baasnus itti dhamaanus hin qabu. Haqa eeguun dirqama hunda keenyaa waan ta'eef. Haqa kana immoo dhugaa jiru kana immoo yoo gabaasuu baanne akkasumatti gaafatamna nuti. Mooraalis itti gaafatamna. Namni kun haa miidhamuuf otoo hin ta'in namni kamiyyuu haa miidhamuuf otoo hin ta'in gochichi sunii gocha sirrii miti.
gocha sirrii waan taaneef nama gocha sirrii hin taanetti hirmaatee hundumaa akkasitti dhaabsisuun barbaachisaadha. Sanaan ala Taammaany Bayyanas akkasuma. Taammaany Bayyana lammii biyya kanaati garuu dhaqeetii uummata waraanaaf kakaasaa jira. Mootummaan Ameerikaa ifatti kaa'ee jira. Namoonni waraanni kun akka itti fufu godhamu hundi adabachuu qabu jedhee ibsas kennee jira, baasee jira. Kanaaf carraa waan kuni waan ibsinni mootummaan Ameerikaa baase seerri Ameerikaa hundi nu gargaara. Kanaaf wanti isinirraa eegamu Taammaany Washington DC jiraata nutti fakkaata. Atlantaa jiraata yookiin Washington DC jiraata. Kanaaf warri achi jirtanis kuni dirqama keessan hojii keessan kun. Kanaaf yoo barbaachisaa ta'e karaa garaagaraatiin gaafadhaa, gargaarsa gaafadhaa, maal gaafadhaa. You should do yourself. Minnesota jira. I know, Minnesota jira malee, yes, ani gochuu nan danda'a. Garuu Minnesota jira. State jirtan sanitti gabaasuu ni dandeessu. Warri Minnesota deemee wayyaa loltuu uffatee waraana kana kakaase yoo jiraate nutti maatoo kan Minnesotas hin raawwanna. Waan sana Minnesota keessatti rakkoon hin jiru. Maaliif seerri Ameerikaa iddoo hundatti hojjeta waan ta'eef jechuudha. Kana gara biraatiin gama biraatiin egaa kan ittaanee jiru Andaargaachoon gara jabina hammeenya jirreeni dhufuu qaba jedhee jira. Kunoo nu dhagaa waan Andaargaachoon jedhe dura isin dhageessisnaa. Achiin booda kan biraatti deemnaa. Wanti maal jechaa jiru jarri kuni isa kana mee isinitti himnaa. Dhugaa dubbachuu fi bara akkamii keessa akka jiru wallaahi. Ifama yeroo tokko isinin dhageessisa jedheeni naaf banuu didee. Biyya akkamii keessa akka jirru gaafii nutti himaa jira wanti kuni. Biyyi garam deemaa jirra dhugaa dubbachuudhaaf rakkoon keenya garamitti akka deemaa jirru warra akkasii kana har'a hin dhaabnu taanan boru maal taana. ከሀገር ውጭ በርካታ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ አውቃችሁ አምራችሁ ሌላ ምርጫ ስለሌለ ነው። አምራችሁ ያለምንም ርህራሄ ያለምንም አማራዊ ኢትዮጵያዊ ደግነት ከተስራት ሲመጣ ያለምንም መወላወል የሚያስፈልገው ማንኛው እንደዚህ ነው የምናገረው አረመናዊ በሆነ ጭካኔ ነው ልንጋፈጣቸው የሚገባው። አረመናዊ በሆነ ጭካኔ kan inni jedhu egaa aramanaawii የሆነ ጭካኔን kana egaa aramanaawii ጭካኔ kana immoo warquu አይተነው waan jedhu dhaggeeffadha. እንደዚህ አይነት እርኩሶች እነዚህን ገለመሞት አለ እንደ በየ በልተጠብሰ በልተ መሞት ራሱ በጣም ትልቅ እዚህ dhaggeeffadha irra deebi'a. እንደዚህ አይነት እርኩሶች እነዚህን ገለመሞት አለ እንደ በየ በልተጠብሰ በልተ መሞት ራሱ በጣም ትልቅ እዚህ kana egaa aramanii jechuun kana akkam goona maal goona really waan hedduu nama gaddisiisu kuni waan jechuun maal waraana keessatti wal waraanuun jira wal ajjeesuun jira maaliin jira waraanni yoo okay wal mo'achuudhaaf fi wal mo'achuu sana keessa yookiin yoo dandeesse otoo ajjeesiin mo'atta seerri jedhu yoo dandeesse otoo
otoo inni miidhaa sirraan hin gahin atis otoo isarraa miidhaan gahini mo'achuu jechuudha waraana jechuun. Humna lamaan tokkotu wal mormaa yookiin walii galuu dadhabee kanaaf yaadni tokko fudhatama akka argatu humnaan sana qabee yookiin sana dirqisiisee waan sana akka fudhatu gochuudha. Waliigaltee waan dhabameefi jechuudha. Kana keessatti kan jedhamu seera isaatti yoo maal godhanidha kuni kan ta'uu danda'u yoo dhuguma nama sana otoo hin ajjeesin yoo lubbuun qabanidha. Inni duraa filatamaan. Yoo sana ta'uu baate madeessidha. Madeessitee qabda lubbuun baastu. Lubbuu baasuun isa dhumaati. Lubbuu baasanii hamma danda'ame lubbuu baraaranii lubbuu amma danda'ametti lubbuu baasuu of qusataniitu waraanni gaggeeffama. Waraanni dhugaa isa kana. Gara jabina akkasii kana maaltu fide? Warquu Aytanoo kan Abiyyi qarshii biliyeena 3 waan tokko otoo hin qabsiisin waan tokko otoo hin qabaatin baankii koomershaal baankiidha kennameef abbaan amma biyyattii sana karaa diinagdee akka barbaade raasaa jiru Amaara ofiin jedhee Tigree ummata Tigraay jechuudha. Ajjeesuu miti akka hoolatti akka re'eetti qaltanii xabbastanii waadditanii nyaachuu qabdu. Kana egaa Andaargaachoo Tsiggee kan gara jabina jedhu Warquu Aytanoo immoo hojiirra oolchaa kan inni jedhu isa kanaadha. Inni kun nuti lammiidha. Lammiin biyya tokko dhuguma akkasitti garaa walirratti jabaata. Maal jechuudha garaa hagas walirratti jabaadha jechuudha. Kaanibaalizimii biyyattii sana keessatti babal'isaa jechuudha. Kana warri hiikameefii dhaqu. Impaaktii isaa ilaala. Kuni amma Facebook irra jira, Twitter irra jira, afaan Ingilizitti hiikama. Addunyaa dhumti akkamitti ilaala kana lammii biyyattii sanaa. Nuuma mataa keenya hundi keenya iyyuu biyya alaa kanatti nu Itoophiyaadha jennee of ibsinaa miti. Akkamitti nu ilaalu kana? Maal jedhu kana gaafa dhagaan? Maal jedhu addunyaan akkamitti nutti kolfa kana gaafa dhagaan? Diinaa miti. Tigreen first of all diinaa miti. Wayyaaniin first of all diinaa miti. Walii galuu dadhabanii waraanatti galan. Waraanni kanatti galuu hin qabdanii hubadhaa rakkoo kana keessaa waliin bahuu qabna jedhamaa ture hin goone hin taane. Waan rakkoo egaa walii hiikkachuu dadhabuurraa kan ka'e. Kanaafi waraanatti galanii jiru garuu kun hin taane. Mee amma rabbiin isinitti haa mul'atu. Otoo Oromoon kana jedhee jiraate yoona meeqatu jedhamaara. Yoona maaltu godhamaara. Hanan gammadus kan baay'ee na gammachiisus kanan saba kootti boonus hamma fe'eeyyuu isaa jibbanii hamma fe'eeyyuu maalaa godhanii Oromoon kana hin jedhu. Oromoon kanas hin godhu. Tarii otoo Tigreen immoo kana jedhe maal jedhu? Akkamitti gabaa? Akkamitti afarsu waan kana? Garuu warri kuni gaafa jedhan warri isaanii tokko kan kanaan sirrii miti jedhan jiru. Gara biraatiin garuu ergaan inni dabarsu ergaa hadhaa qabu. Ergaa biyyattii guutuu xureessu, ummata biyyattii sanii guutuu ummata addunyaa biratti maqaa hammeessu, xureessu, cilee dibuudha. Edaa akkasiisin edaa warra walajjeesee wal waadee nyaatu sana nuun jechuudhaaf kan isaan deeman. Kana kan isaan nu jechisiisan. Yes, kanaafi Abiyyi deemuu qaba kan jedhu. Kanaafi sirni kuni sirna hammeenyaa, sirna gadhe, sirna takka arginee hin beekne sirna kana waan ta'eef sirni kuni namoota kana wajjiniin awwaalamuudhuma qaba. Sirni kuni baduudhuma qaba. Sirni kuni badu taanan nagaan tokko argamuu hin danda'u.
Egaa kanumaan gara oduu itti aanutti deemnaa. Somaalee fi Affaarii hundooftuu irratti warra rukutaa oolanii isaanis egaa ammaa rakkoo guddaa keessa galanii jiru. Waraanni kuni isaan jidduutti gaggeeffamaa jira. Waraanni kuni haala hamaa ta'een, haala rakkisaa ta'een kan isaan jidduutti gaggeeffamaa jiru. Waraanni kuni ammallee akkuma itti fufetti jira jedhamee jira. Warri Somaalee hundooftuun kan keenyaa jedhanii jiru. Warri Affaar immoo hundooftuun kan keessanii miti kan keenyaa jedhanii. Egaa waraanni special poolisiin yookiin waraanni addaa Affaarii asiin warra Tigraay immoo rukutuu otoo hin ta'in warra Somaaliitti garagaree jira. Warri Somaalees immoo yeroo kanatti juuntan keenya Affaarii malee juuntan keenya Tigraay miti jechuun waraana warra Affaar irratti bananii jiru. Kanaan kan cinqame Abiyyi maal akka godhu hin beeknu. Gara tokkoon oduun itti aanus Abiyyi meeshaa waraanaa galfachaa jira karaa Somaaleetiin. Meeshaa waraanaa kana biyya alaatii galfachaa jira. Meeshaa waraanaa kana kan inni galchaa jiru tarii Chaayinaa irraa ta'uu danda'a. Garuu akka hubannoo argannetti, akka odeeffannoo argannetti meeshaan waraanaa kun kan galaa jiru karaa Bosaasotiin, karaa sadiin karaa Noord Somaaleetiin jechuudha. Barbaraatti bu'eeti. Barbaraarraa gara Noord Somaaleetiin kan galaa jiru. Isa kanarratti maaliif karaa Jibuutiitiin hin galle kan jedhu gaafiin Jibuutiidhaan waldhabbiina qabu. Waldhabbiina waan qabaniif ammatti sodaa qaba. Tokko sodaan isaa Jibuutiidhaan gaafa galee Jibuutiin meeshaa waraanaa ta'uusaa yoo baranii gabaasuu danda'u. Warra Tigraayiif odeeffannoo kana kennuu danda'u. Kanaafiyyuu yaada gaarii miti jechuudhaani. Gama lammaffaatiin immoo karaan suni amansiisaa miti haala amma jiru kanaanii kanarraa kan ka'e jedhanii jiru. Egaa itti gaafatamummaa Mustafaaf kennamee jedhamee jira. Meeshaa waraanaa kana galchuun Mustafaaf kennamee meeshaa waraanaa kana kafaltii barbaachisu, tiraanspoorteeshinii barbaachisu hundumaa akka xumuree akka galchu Mustafaaf kennamee jedhamee jira. Mustafaan egaa kana hin ba'amoo hin ba'uu hin beeknu. Kanaaf amma akka laallutti Abiyyi gama lamaaniyyuu cinqamee jira. Meeshaa waraanaa kana itti kennee meeshaan waraanaa kun nagaan akka galuuf Mustafaattis eekkamuun barbaadu. Mustafaa hin barbaada jechuudha. Gama biraatiin immoo asiin Affaaris dhabuun barbaadu. Affaaris waraanni kun achiin gaggeeffamaa jira. Meeshaa baay'een ammallee achiin galaa jira. Kanaafi isaan dhabuu hin barbaadu salphumatti. Kanaaf jidduu lamaanitti waan rakkatee asii achi jechaa jiru fakkaata. Hundumaafiyyuu egaa in ilaalla waan as deemu. Kanaan oduu keenya gara sadaffaatti deemna. Oolmaa addunyaatiin Diroonii kan ergite Turkiin embaasii ishii cuftee jirti. Egaa kuni waan ajaa'ibaati. Otoo biyya kaanii hin bayinaa jedhu Ameerikaan akkanumaan odeessiti. Hin bayinaa waan hunduu nagaadha otoo jedhu Turkiin biyya kaan hunda caalaa dursuudhanii dura Turkiin lammiileen ishee akka ba'anidha. Biyyoonni hedduun lammiileen isaanii akka ba'anidha kan isaan godhanii. Turkiin amma gahaa hojjettoota embaasii hundumaayyuu akka galan gootee jirti. Hojjettoonni embaasii warri viizaa kennan dabalatee akka biyya isaaniitti akka Turkiitti deebi'an gootee jirti. Kana booda Turkiidhanii egaa wanti karaa embaasii hojjetamus hin jiru jechuudha. Wanti bitamus wanti gurguramus hin jiru jechuudha. Maaliif karaan embaasii yoo cufamee jedhee viizaallee argatanii garasitti deemanii Turkiitti deemanii waan tokko gochuun hin danda'amu jechuudha. Gama biraatiin daldaltoonnis egaa gama akka deemaa jiran hin beeknu. Durii Turkiitti garmalee deemaa jiru. Otoo jennu Turkiin Chaayinaatti aantee
Itoophiyaa keessatti waan hedduu invest kan gootedha. Investimentii guddaa kan qabdu Chaayinaa taantee Turkiidha biyyattii sana keessa. Iddoo baay'eetti immoo Oromiyaa keessaa qabu, hamma tokko Tigraayis hin qabu. Kana hunda dhiisanii deemaa jiru jechuudha. Kuni diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa fida. Garuu isaan kanas hin hubanne. Gama biraan har'a Bilinkan ammaan tana araaramuu qabdu jedhee jira. Egaa Bilinkan har'a Uhuru Kenyaata wajjiniin mari'atee jira. Akkuma isiniin jenne waraarri kuni haalli isaa fakkaachaa hin jiru. Haalli isaa tolaa hin jiru. Wanti gaariinis dubbatamaa hin jiru. Tarii Obasanjoon erga galeen booda nagahee jedhee erga galeen booda amma wanni araaraa homtu wanti dubbatamaa jiru hin jiru. Uhuruun kana dura yeroo Antonio Blinken gara Keenyaa deemuudhaa ta'u guyyaa tokko gaafa hafuu Finfinnee dhaqee Abiyyee fi Saalawarq wajjiniin mari'ate achiin booda tarii Abiyyi amansiisuu hin oolle achiin booda inni deebi'ee gaafa jedhu hin ta'u waan kun jedhan fakkaata. Keessattuu warri Amaaraa duunee argamna. Wanti kun araarri jedhamu kun ta'ee jennaan duunee argamna waan jedhaniif dubbiin hin milkoofne. Yeroo sanitti egaa Uhuruun deebi'ee dhufa. Antonio Blinken wajjiniin mari'atee deebi'ee Finfinneetti dhufa jedhamus haga ammaa Finfinneetti deebi'ee hin dhufne. Kanaaf dubbiin akkasumatti rarra'ee hafee har'as Blinkenii fi Uhuruun mari'atanii jiru. Haa ta'u malee afaanumaaf malee ammatti gara wanti nageenya jedhamuu fi wanti araara jedhamu ammatti waan yaadamu fakkaatu. Suudaanii fi Eritiriyaan Itoophiyaan waraana guddaa gaggeessanii har'a egaa jarri Itoophiyaas haa ta'u Suudaanii Itoophiyaaf Suudaaniidha kan warra kutee karaa Alfaashagaa saniini karaa saniin warra kutanii gara loltoonni Itoophiyaa, loltoonni Eritiriyaa akkasumas loltoonni Eritiriyaa akkasumas milishaan Amaaraa waliin ta'uudhaan waraana kana kan gaggeessaa oolanii gara Itoophiyaatiin kan jedhame waraana kana dhugumaa gaggeeffamee jira. Waraanni warri wayyaanee loltuu 6,000 Suudaanitti leenjifatanii Suudaaniin lafa kennitee fi iddoo leenjii kennitee fi achiin booda loltuu 6,000 leenjisanii karaa Alfaashaqaatiin otoo galchaa jiranuu argannee nuti rukunnee barbadeessinee kanaafiyyuu jedha Diinaa Muftiis dubbatee jira. Nuti kan wal waraanne daangaa keenya irratti daangaa keenya cabsanii seenuudhaan warra ta'aniin malee warra Suudaanii wajjiniin miti jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo warri kun mootummaadhumarraa kan isaan gabaasanii namoota 6,000 sana rukunne haa ta'u malee namoota 6,000 sanii fi kan golga kennaa fi turanii kan isaan akka galan eegaa godhan turan warri Suudaanii rukunnee jirraa. Kanaanis lafa isaanii keessa kiloomeetira cabsineeyyuu mo'annee barbadeessinee lafa kiloomeetira 17 keessa gallee qubannee jirraa jedhu warri mootummaa. Gama biraatiin mootummaan Suudaanii waraanni gaggeeffamee jira. Loltoota kun jalaa rukutanii jiru jetteerti. Dura loltoota 6 ajjeefameeranii amma gabaasa baheen loltoota 21tu ajjeefame jedhanii jiru. 30 oli madaanii jiru. Kan Itoophiyaa hanga 72 kan ta'u Itoophiyaa fi egaa Eertiraan bakka tokkotti ajjeefamanii jiru jedhamee jira. Kanaaf warri Suudaanii kuni biyya weeraruudha, biyya tuffachuudha. Kanaaf waraanni Suudaanii karaa qilleensatiinis tarkaanfii fudhachuu qaba. Kun akkasitti fufuun qabu jedhanii jiru. Gama biraatiin Eritiriyaan wanticha balaaleffattee jirti. Mootummaan Suudaanii wayyaanee oolchuudhaaf wayyaaneen akka
mo'atamaa jirti garuu wayyaaniin akka mo'atamne gochuudhaa fi gargaarsa godhaafii jira. Kanaaf isarraa dhaabachuu qabdi jedhameera. Kanaaf akka nutti fakkaatutti amma Abiyyi waraana kanatti kan galee fi waraanichi barbaachisaa ta'e yookiin warra achirraan galu otoo hin ta'in waraanichi akka internationalize gochuu waraanicha gaanfa Afrikaa waliin marqanii gaanfa Afrikaa kanaa gaafa marqamee jedhee jidduutti humni nageenyaa akka galuu fi humni nageenyaa gaafa galee jidduu galee yoo xinnaatee Finfinnee fi iddoo biraa baraaruu ni danda'a. Eegumsa isaa godhee haala saniin yoo waraanni nageenya eegsisu yoo galee jedhee waraanni nageenya eegsisu kuni hamma tokko gootaas gabbeessu loltuu isaa deebisee ijaarratee achiin booda waraana cimee kaasuuf fakkaata. Wantichi